imimmaan kennan qorree inuma rooba ammallee gaddi Oromoo kun yoom gammachuutti hiikamare. Bara wayyaaniin bulchitus imimmaan buusaa turre kan Oromoo dhufin jedhus rakkoo kennan furre. Kasila afaan sikeen du'aa nyaanurraa kunne duudha nutti galtee ilmaan teennan finne. Osoo lammii koo bahaa dhihaan dhuman, osoo barattoonni Oromoo yuunivarsiitii keessatti reebaman, osoo hayyoonni Oromoo qe'ee isaaniitti doorsifaman, osoo xiqqaa guddaa rakkoon bobeessitu miidiyaa keessaniin milkii odeessitu. Horma gammachiisuuf sirna nama nyaataa nurratti leellistu. Akki nu yaadneef akki isin yaaddan waliin gitu bilisoomni akkamitti jenna osoo lammii tiyyaa rakkoon bobeessitu. Nu keessumaa baatanii nurratti boontanii isa nuuf dubbatu sulaan jaalattanii saba aarsitanii ofitti kaaftanii. Sagalee uummataa irraan tarkaanfataa kaanii dhagguurtanii kaawwan galaafataa baruma baraan osoo namni keenya dhiigu horma gammachiisuuf horma jala fiigu. Afaan bilisoomni jettan meetire meerre inuma dhageenya gurratti barattoota Oromoo alagaa reebsisaa kaanii dhagguuraati. Meetire bilisummaan nuti hin argine, bilisummaan isin baantan afaan irra hin darbine. Irra deddeebi'ee kaanuuf gaafadhu har'allee hiikkaan bilisummaa kun isiniifuu hin galle osoo isiniif galee fala nuuf gootu malee teessaniifuu gandatti galtanii akka saree kajeellaa bartanii. Gaafii uummataan deebifnaa nu dhiisaa jettan maaliif isin dhiifne akkamitti isin dhiifne ilmaan aayyaa galaafattanii kaan hidhatti ol darbattanii nu dhiisaa jettanii xiqqollee hin qaanfattanii.